Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM YouTube nageenya keessan badhaadhaan nagaa jira. Alhamdulillah egaa guyyaa har'aasii walitti deebinee jira. Haa ta'u malee walirraa bubbullee jira. Isaaf naaf olchaasanii jira. Guyyaa har'aasii akkuma gaafii keessanitti wantoota baay'ee barbaachisaa ta'aniif akkasumas odeeffannoo haala yerootti wal qabate fi akka gaafii keessanitti qabadhee isiniif dhufee jira. Hamma xumuraatti na wajjin turaan affeerraa kenna. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan subscribe siin godhina, like siin godhina, share siin godhina ittuma dhiisa. In barbaachisu subscribe siin godhina, share siin godhina, like illee hin godhina. Akkasii akkas malee hin ta'u. Nuti akka keenyatti wanta hin godhinaa jenne hin goona. Wanta godhaa jenne ammoo hin gootan. Kanaafu subscribe godhaa jenne yeroo siin kadhannu subscribe hin gootani. Kanaaf amma subscribe hin godhinaa jenne ammoo subscribe gootan yeroo baay'ee wanta ol kadhannu, wanta waan kana godhaa, wanti kun gaariidha, wanta kanatti fayyada yoo jedhani dhageenyu hin dhiifna waan sani. Inumaa waan taa'edhaan hin taanu waan hin ta'inaan hin taana waan ta'eef subscribe naan godhina, share siin godhina, like siin godhina isin jira. Kanaaf odeeffannoo kana hamma xumuraatti akka isin biraan gahuu fi hamma xumuraatti na hordofaa isin jedha. Odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa fi gaafii hedduu keessaniiti kan ta'edha jechuudha. Anis gaafii keessan caqasuudhaan ijaarsa mana tokko hamma xumura isaatiitti quantity isaa isin hojjedhee jira jechuudha. Kanaaf hamma xumuraatti wajjin turaan affeerraa kenna. Kanaaf warroonni yeroo jalqabate gara chaanaalii kanaa dhuftan akkuma subscribe godhinaa jedhe san isin subscribe gootaniitti argamtanii YouTube kun subscribe isaa dachaa ta'ee argama abdii qaba jechuudha. Maaliif akkuma jalqabarratti isin jedhe waan hin godhinaa hin goona waan ta'eef kan akka gootan ammoo abdii qaba. Egaa odeeffannoo guyyaa har'aa isin biraan gahu ijaarsa manaati jechaadha. Akkuma yeroo darbe ijaarsota manaa hedduu isin biraan gaatu gaafii keessan caqasuu fi akkasumas meeshaalee biyya keenya keessatti argaman gatii isaa fi eessatti akka argachuu dandeettan kanuma wal qabatee keessattuu yerootti gatii meeshaalee ijaarsa manaa maal akka fakkaatan magaalaawwan hedduurraa odeeffannoo funaaname isin biraan gaatuun kiyyaan yaadatama. Guyyaa har'aas isuma wal qabatee ijaarsa mana tokko kutaa afur kan qabu saaloonni yookaan hagichisaa bal'ina giddu galeessa kan qabu kan ijaaruuf qarshii hammam nu gaafata warroonni jettan sadarkaa garagaraatti isin biraan gaha. Sadarkaan kunniin egaa manicha kana ijaarree wantoota isaaf barbaachisu seeraamikiis galchinee, korniis isaa jigsamii galchinee, qalamiis dibnee, kwartisii jigsamii girgiddaa fi alarraan kwartisii dibnee haala bareedaa ta'een ijaarree xumuruuf qarshii hammam nu gaafata kan jedhudha. Inni itti aanu ammoo tuyyuu manichuma kana gosuma kanaan ijaarree diizaayinuma tokkoon ijaarree mana ficcaanii kutaa keessa isaatti kan hin barbaanne aluma qofa irraan kan barbaannu seeraamikii garuu hin barbaannu jigsamii qofa galchuu barbaanna qarshii hammam nu gaafata warroonni jirtan isas gaman waan isin biraan gaha. Inni itti aanu ammoo bishaanis galfachuu hin barbaannu mana ficcaanii alarraati malee kan keessa isaas hin barbaannu seeraamikii keettis hin barbaannu kornisii isaas kan humna keenyaa galfanna jigsamii kan ammoo kan pilaastikaas galchuu hin barbaannu. Kanaaf ammoo gatiin isaa hammam ta'u kan ammoo qarshii hammamtu nu gaha warroonni jettoonni gaafatan isas isin biraan gaha. Manichuma kan diizaayinii kan gosa sadiin isin biraan gaha jechaadha. Humna olaanaa, humna giddu galeessaa fi isa gadaanaa ta'e haala barbaachisaa fi madaalawaa ta'een isin biraan gaha. Gamanumaan meeshaalee ijaarsa manaas gatiin isaa hammam akka ta'e isin biraan gaha jechaadha. Jalqaba irratti manichi kun akkuma jalqaba irratti isin jedhe keessa isaatii kutaa afur mana qabudha jechaadha. Diizaayinii isaa L shapeedha, boca Ltiin kan ijaarame akka suuraa irratti argaa jirtan kanatti kan ijaarame fi diizaayinii barbaadaniinis ijaaruu wanta dandeettan jechaadha. Kanaaf manicha kana keessa isaatii kutaa afur kan qabu hangichi isaa meetira torba hamma meetira jaha kan bal'atu mana fincaanii alarra gadi fageenyi isaa meetira 5 hamma meetira 4 kan qotame keessa manaati yookaan ammoo kutaa bultii keessa mana fincaanii kan qabuu fi kan hin qabne korniisii isaa jigsamii kan ta'ee fi kan hin taane seeraamikiin kan galee fi kan hin galle haala addaatis isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf jalqaba isaa irratti yookaan dhakaan manicha kana barbaachisu dhakaarraa kana jechaadha. Dhakaa meetiri kuubii 34 akkas nu gaafata. Kanaaf gama qarshiitti jiru qarshii 12,000 dhakaa manicha kana nu barbaachisu qopheessuu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf warroonni meetiri kuubiidhaan bitanii fi warroonni makiinaanis bitanii walumaa galatti qarshii 12,000 qopheessinaan dhagicha mana kanaaf gahu xumurachuu ni dandeenya jecha. Itti aansuudhaan manichi mukaan ijaarame isin jedhee jira. Mana mukaan ijaarame kana mukni mana kanaaf barbaachisu manichi luukii 80 jechaadha. Gama luukiitti jijjiiru luukii normaalii isuma duratti fayyadaman kanaan kan ijaarame jechaadha. Kanaaf luukii 80 yookaan ammoo kutaa afur kan of keessaa qabu jedhameetiin kan beekamu diizaayinii manicha L shapeedhaan kan ijaarame isin jedhee jira. Egaa mukni mana kanaaf barbaachisu qarshii 62,000 qopheessuu ni dandeenya jechaadha. Yookaan ammoo qarshii 62,000 qopheessine mukicha kana bituu ni dandeenya jecha. Jalqaba isaa rakkaasee hamma xumuraatti kan nuuf gahu. Itti aansuudhaan simmintoodha. Simmintoo yeroo kana gatiin isaas ol ka'uudhaan wal qabate kuntaala 84 nu gaafata. Yeroo kana gabaarratti irra caalatti giddu galeessa kan ta'e qarshii 700 kan gurguramu jechaadha kuntaali tokko. Kanaan alattis qarshii 800 hamma 850 naannoo itti gurguramutu jira. Walumaa galatti qarshii 700 iddoo baay'eetti kan argamu jechaadha. Kuntaala 84 nu gaafata jedhee jira manichi kun.
ولما قالت كنت أرسل دتم أفريقيا أنا قام قرشي توجيه وقرشي كم جهاتهم سمين توقف نقافة يجعل من الشكان جرف من الشلو كيس دتم وكان موقتها أفريقيا ساتي أو سالون إنسان متر ستور بهم سددي كان إيرت يجعل قرشي كم جهاتهم سمين توم الشكان برباش بيتوني دان دين يجعل اسمه أول قواتي أشوان برباش سمين تو فشاو ورفانا مرتلي كريترو جنو يجعل كان حرام ثاني ليشو سال فرا أول قواتي كيس منافي على الرأس أشوار كتو أول قواتي ولما قالت مكين أفريقيا كوبيسين من الشكان أشوان نجوه ندان يجعل رجالتي نانو بايتي قرشي كم شانين كم بربرم يجعل أنا توقف قرشي كم سديت كم سجالي أما نانو قرشي كم كل أفريقيا نانو تقول برام تجرا ولا ما قالت قرشي كم ديدم كوبيسنا أنا شاو من كان أبغى بيتو ندان دين يجي أورو نانو كسرت قرشي كم كل ميهم قرشي كم كل أفريقيا تقول برام قرشي كم صدق مهم قرشي كم صدق مشانيتين بتشو ندان دين تنجي ولا ما قالت قرشي كم ديدم كوبيسنا أني أشاو من كان برباجسو نوفله هاي جرا كان ما كنا أفر نوقافة يجرا ما كنا أفريقيا نانو كسرت قتي ساتين هم ما كقافته هريدني أرجع ندان دين تنجي أول التانسو راني من تكون بلبلا كبا ولما قالت بلبلا على سائر في فوتاوا على الرجل كاري كذا شنجت ترى ولتيرو هريجم كارين تكو يروح أنا كبارات كم غرغرة مسبيلي تيماج أميتين بيكم تكو كارشيكم تكو في بس أديتين كان دلسي هم يجر أورون سبيلا دلغاني أورون هجي مخاف سبيلا كان تين دلغاني يجر إذا يرو بلبلا دلسي تانو kamu kaf kan sibila siddo tokko ti dalasiisuu danda'u abdan jechuudha maaliif akkasitti gatii isaafis ta'e ciminaa fi kwaalitiidhaaf iddoo tokko hojjisiisuu filatamaa jechuudha walumaa galatti balballi alarraa fuddaa alarraa kaaree 15 kana qarshii 1300 yeroo hirreenu qarshii 27 balbala alarraaf nu go galchuu ni dandeenya jechuudha ittaan suudhaan manichi kun keessa isaatii kutaa afur qaba isiniin jedhe jira kutaa afur waan qabuuf kutaa lamatti balbala yoo galchuun kenna dirqama mana fincaan keessa mana jiraatti taanaan fakkeenyaaf mana bultii keessa yookaan kutaa bultii keessa mana fincaan shaaworiin yoo jiraate ta'e balballi isaas addatti barbaachisa waan ta'eef qarshii 18 nu gaafata jechaadha isa sadii yoo barbaanne qarshii 18 lama hin barbaanna taanaan qarshii 12 nu gaafuu ni danda'a jechaadha yeroo kana gabaarratti kan ittiin dalagamu balballi giddu galeessa dheerinni isaa meetira 2 ta'ee fi bal'inni isaa meetira 1 ta'e qarshii 6 kan dalagamu jechaadha walumaa galatti balbala lama hin dalasiiftan taanaan qarshii 12 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha ittaan suudhaani balballi alarraa akka suuraa irratti argaa jirtan kanatti kan itti dalagame qarshii daawwitii barbaada jechaadha alarratti daawwitii manicha kanaaf gahu qarshii 4 qopheessuu ni dandeenya jechaadha kaareedhaan daawwitiin kunis kan dalagamu kaareen tokko qarshii 300 hamma qarshii 350 fi qarshii 400tiin kan ittiin dalagamu jechaadha walumaa galatti kaaree 15 kana qarshii 4 qopheessuu kan galchuu ni dandeenya jechaadha itti aansuudhaan qorqoorroo manicha kanaaf barbaachisu qorqoorroo 80 siniin jedhee jira yeroo kana gabaarratti qarshii 300 hamma qarshii 330 naannootti gurguramu jira irra jireessatti qarshii 300 kan gurguramu jechaadha qorqoorroon luuksa 80 kana bituudhaa fi qarshii 30 fi 500 qopheessinaan dhiifama qarshii 24 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechuudha qorqorroo qofaa qorqorroo luuksa 80 ijaaruudhaa fi qarshii 24 yoo qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechuudha itti aansuudhaan mismaarri manni mukaan ijaarame waan ta'eef mismaara baay'ee nu gaafachuu danda'a qarshii 4 mismaaricha mana kana barbaachisu jalqaba isaa irraa kaasee hamma xumuraatti itti fayyadamuudhaaf kan nu gargaaru qarshii 4 qopheessinaan bituu yookaan ammoo xumuruu ni dandeenya jechaadha. Itti aansuudhaan manichi koorniisa isaa jigsamee yoo ta'e giddu galeessa isaa yookaan ammoo sadarkaa olaanaa kan qabu qarshii 250 300 kan gurguramu kan ammoo kan dalasiifamu jechaadha yeroo kana kaareedhaan kan dalasiifamu siniin jedhee jira. Walumaa galatti qarshii 30 hamma qarshii 31tiin koorniisi manicha kana guutuu isa galchuu kan ammoo dalasiisuu ni dandeenya jechaadha. Egaa kutaawwan manicha kana barbaachisu fi saaloon isaa walumaa qabatee ala isaa irra barandaa afur isaa irra walumaa galatti kaaree 122 jechaadha manichi kun yeroo shallagamu bifa gama kaareetti yeroo deemu kaaree 122 kaaree 122 kana qarshii 30 fi 500 galchuu kan ammoo hojjisiisuu ni dandeenya jechaadha. Itti aansuudhaan seeraamikii warroonni galchuu barbaadan manicha kan akkuma ijaartanii seeraamikii kutaawwan hunda isaa keessaa fi kaaree 122 kan hunda isaa galchuu yoo barbaadan qarshii 40 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Seeraamikii yeroo kan gatiin isaas hedduu tokko dabalee jira kaareen tokko qarshii 320 hamma 340 kan itti gurguramu jechaadha yeroo kana gabaarratti walumaa galatti qarshii 40 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Inni itti aanu egaa manicha keenya sadarkaa kanarraa hin geenne jigsamii girgiddaa keessa manaatiin kan dibamuu fi ala isaarraan kwartisii qalamii bifa shakaaraa kan boca isaa qabu jechaadha. Isa kana galchuudhaaf kwartisii kana qarshii 15 manicha keenya keessa isaa fi hamma ala isaa irra galchuu kan immoo dibuudhaaf nuuf gahaa jechaadha. Qarshii 15 qopheessinaan akkaataa itti kwantitii kun itti dalagametti jechaadha. Itti aansuudhaan mana fincaanii alarraa dabalatee meeshaalee mana fincaanii kutaa bultii keessatti mana fincaanii keessa manaatti jiru meeshaalee isaa dabalatee
manicha keessa elektirikii harkisuudhaaf walumaa galatti bishaan ollaa irraas ta'ee naannoo biraa irraa harkifnee galchuudhaaf qarshii 25,000 qopheessina nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Kan immoo qarshii 25,000 nu gaafata jechaadha. Inni ta'anu alarra safety tankerii hojjisiisuu dandeenya yoo safety tankerii hin barbaanne humna akkasii hin qabne taate immoo yoo mana fincaanii alarraan qonni mana fincaanii kan keessa manaa fi xuraawwan garaagaraa kan itti galuu fi alarrattis kan itti fayyadamuu dandeenyu bifa sanaan itti fayyadamuu fi dalasiisuu ni dandeenya jecha isa hojjisiisuudha qarshii 12,000 nu gaafata jechaadha. Meetira 5 hamma meetira 4 kan qotamuu qabu isin jira giddu galeessa kan ta'e sanii olis qotuu dandeettan yookaan immoo safety tankerii fayyadamuu dandeettan. Video ta'an irratti safety tankeridhaan kan dalagame quantity isaa yookaan immoo herreega isaa hojjetee isiniif dhufa. Egaa kana mana fincaanii alarraa kan hojjisiisuudhaaf qarshii 12,000 isin gaafata jechaadha. Gadi fageenya meetira 5 hamma 4 yoo qottan kanaa ol hin qottan taanaan ammoo qarshii kanaa ol isin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Egaa walumaa galatti manicha luukii 80 kana meeshaalee amma barbaachisan korniisaas galchine seeraamikii galchine mana fincaanii keessa isaatti qabaatee bishaanis galchine maamraatis galchine kan elektirika galchine qarshii 350 nu gaafata jechaadha. Bittaa meeshaalee qofa qarshii ogeessaaf kaffalamu osoo hin dabalatin ogeessi mana kana nu ijaaru qarshii 90 hamma qarshii 100 nu ijaaru ni danda'a jechaadha. Walumaa galatti ogeessaaf kaffaluu dabalatin meeshaalee manicha kana barbaachisu bituu dabalatee qarshii 450 qopheessana nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Inni kun warroota guutumaan guutuutu mana kana bifa isa wantoota isa barbaachisu hunda galchuu barbaadu yookaan ijaarsisuu barbaada jechaadha. Inni taanu seeraamikii hin barbaadu korniisis galchuu hin barbaadu qarshii hammam na gaafataa kan jedhu qarshii 200 fi 70 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Korniisii fi seeraamikii lafa shaklaa lafarraa kanaa fi korniisis jigsamii kan galchuu hin barbaanne pilaastikas galchuu kan hin barbaanne qarshii 270 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Manichuma kana mana luukii 80 yookaan immoo kutaa 4 keessa isaatii qabu kana jechaadha. Inni taanu sadarkaan itti aanu bishaanis galchuu hin barbaadu. Mana fincaanis kan keessa manaas hin barbaadu kan alarraa nagaha seeraamikii hin barbaadu jigsamii hin barbaadu korniisii gosa kamiyyuu hin barbaadu. Warroonni jettan qarshii 245 hamma qarshii 250 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo biyya har'aa qabadhe isin dhufe kan hanga amma hordofatotan qophii kana qopheessee isin biraa kan ga'an obboleessa keessan Ibraahim Buriitii viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti